nagaan gooftaa isiniif haa ta'u ijoollee kaayyoo hundumti keessaniyyuu akkam jirtu jaalala waaqayyoo ta'e har'ammoo bifa akkasiitiin wal argineerra egaa hamma waaqayyoo jedhee kutaa keenyaa ishee bareedduu ishee baay'ee jaallannu ishee isin keessatti macaafa qulqulluu barachaa guddattanitti deebinee amma wal arginutti kaameraa umarratti wal argina jechuudha garuu waaqayyoo yeroo kana maaliif akka fide hin beennu haala kana maaliif akka nutti agarsiisaa jiru hin beennu qoodi keenya maalidha yeroo arganne sanaan fayyadamuudha yeroon hundumtuu mijataadha Phaawulos Xiimotewosiin maalittiin jedhe yeroottis yeroo maleettis wangeelicha lallabee kanaaf nuyi yeroo mijateeyyuu mijatuu baatuyyuu waldaan jiraateeyyuu waldaan wal ga'uu baateeyyuu qoodi keenya maalidha waaqayyoon kadhachuu wangeela lallabuu wangeela keenya qayyabachuudha akkuma si yaadattan barumsa duuka buutummaa keessa jirraa garuu isatti fufuu barbaadeen ture isa xinnoo turree itti deebinaa garuu amma mata duree kan biraa isinii fidee dhufeera inni kunis immoo yaada ofii yookiin yaada garaa ofii haareffachuu waa'ee haara'umsaatii kan isinitti dubbadhu jechuudha akkuma yeroo hundumaa kutaa keenya keessatti goonu sagalee waaqayyoo sammuu cimaadhaan sammuu fooniitiin hubachuun hin danda'amu sagalee waaqayyoo kan hubatamu hafuura qulqulluutiinidha kanaaf sagalee isaa akka nu hubachiisuuf bakka jirtanitti mataa keenya gadi qabannee hin kadhanna hundumti keenya iyyuu anis nan kadhadhaa isinis hin kadhattu maal jenna hafuura qulqulluudhaan sammuu koo naabanii dubbii kee hubachuu akka hin danda'uufi macaafa faarfannaa 119 keessatti dargaggoonni sun yeroo kadhatan maal jedhu wantooti dinqisiisoo ta'an dubbii kee keessatti arguu akka hin danda'uuf ija koo naasaaqii jedhu kanaafi waanuma amma jechoota fakkaatu waanuma hima jechootaa fakkaatu keessatti dubbii dinqisiisaa arguu kan nuyi dandeenyu mul'ata kan nuyi argachuu dandeenyu yoo hafuurri qulqulluu dhufee argamedha kanaaf hafuura qulqulluu afeerraa hundumti keenya iyyuu ija keenya walirra buufanneeti waaqayyoon kadhannaa ana wajjin kadhadhaa Gooftaa Yesuus Kiristoos hundee jireenyaa mootii waaqaaf lafaa jiraataa bara baraa kan har'aan nu geesse maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u nutti tola maqaa kee waamuun nutti tola miilla kee jala teenyee dubbii kee irraa barachuun dubbii jireenyaa dubbii jajjabinaa dubbii ulfinaa dubbii ifa ta'e kana akka garbichi kee Daawit jedhe dubbiin sagalee keetii daandii kootiif ibsaadha miilla kootiif immoo ifadha jedhe akka inni dubbate akkati nuu ibsitu barbaanna bara dimismisaa'aa ta'e bara dukkanaa'aa ta'e kana keessatti akkati karaa keenya nuu ibsitu si gaafachaa jirra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluu dubbii kana ijoolleen kun yeroo dhaggeeffatan sammuu isaanii akkati isaaniif saaqxu dubbicha akkati isaaniif ibsitu gooftaa koo yaa waaqayyo gaaffii isaan qaban hundumaa keessatti deebii akkati isaaniif taatu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna gooftaa koo anis yeroon dubbadhu humna akkati naa taatu saaqamuun sagalichaa akkan anaaf laatamu yaa waaqayyo isaanis qalbiin isaanii baname akka isaan dhaggeeffatan maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi kee isaan wajjin haa ta'u yeroo nu laatte kanaaf galateeffami nu gidduutti argamuu keef galateeffami si jaallannaa si kabajnaa siif gadi jennaa siif hin bitamnaa maqaan kee waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u maqaa isa jaallatamaa kabajamaa ta'e ilma kee Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa Ameen waaqayyo haa galateeffamu egaa kun isa jalqabaati fuulduratti immoo bifa fooyya'aa ta'een isin wajjinis mari'annee akkamitti akka dhiyeessinu kana eegalaaltan booda yaada irratti laachuu dandeessu tarii kutaa keenya keessattis waraabuu hin dandeenya ta'a naannoo waldaa keenyaa sagalee wacatu baay'ata waanta ta'eefiti iddoo qoommii ta'e kana akka sagaleen biraa barumsa keenya keessan galleef isa kana filanne booda garuu yaada laattu akkuma yeroo hundumaa goonu mari'anneeti barumsicha dabarsinaa jechuudha barumsicha immoo nu waraabaa kan jiru dinqaadha dinqaan yeroo biraa dhufee waan IT ilaallatu irratti sin gargaaraa ture kanaaf dinqaadhaan immoo bakka jirtan taa'atii eebbisa waaqayyo si haa eebbisu ittiin jedha ijoollee akkasii dargaggoota akkasii
biftuu boolee keessatti qabaachuu keenyaaf baay'isnee waaqayyoon galateeffannaa. Tarii kan inni yaadu waaqayyoo yeroo kana kan inni fidee barumsa baay'ee baranna walii wajjin kutaa keenya keessatti. Kutaan kuni ijoollee umayyartuutti tarii isin ijoollee 34 kan taatanidha. Ijoollee kana duwwaatti akka daangeffamu barbaanne ta'a. Tarii waaqayyo ijoollee yuunivarsiitii jiranii yookiin biyya alaa jiran faffaca'anii warra jiran ijoollee kaayyoo garasitti immoo ijoollee saafeloota akka keessan adda addaa bira akka qaqqabu barbaade ta'a. Tarii immoo warri keessanis isin wajjin taa'anii isa kanan ilaalu ta'a. Namoonni baay'een akka fayyadaman barbaade ta'uunsaan mala. Kun egaa waan hatattamaan amma yeroo kanaaf qophaa'edha. Amma immoo yeroo bal'aaf dheeraa fudhannee hojii bal'aa hojjechaa jirra. Kanaaf barumsa gurguddaaf babal'aa isa kanarratti ittuma fufnee baranna. Waaqayyo jaalala isaa ta'e waldaan keenya deebistee yeroo walitti qabamtus isa kana shaakala kana itti fufna jedhee yaada warra biraa bira qaqqabu akka dandeenyuuf. Yesus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u akkuma durii keenyaatti baranna baayiliingwaaliidha mucaan kaayyoo. Kanaaf afaan lama wal keessa maknaa maaliifidha kan nuyi kana keessa maknu ammayyummaadhaaf miti akka namoonni yeroo baay'ee godhanii garuu ijoolleen kaayyoo xinnummaarraa kaasanii afaan lama sadii wangeela lallabuu akka danda'aniifidha. Baay'een keessan mana barumsaa keessatti afaan Amaaraatiin barattuu isaanis wangeela dhaggeeffattu isa beektu isa keessa maknu kan nuyi keessa maknu afaan Ingiliziif afaan Oromoodha. Afaanota lamaan kanaanii tokkoffaa saba Oromoo warra yookiin afaan Oromoo warra dubbatan bira akkasiin qaqqabdaniifidha. Inni lammaffaan immoo misiyoonummaatti guddachaa jirtu wanta ta'eefi afaan Ingilizii warra dubbatan bira wangeela kana akkasiin qaqqabsiisuu dandeessan ijoollee akka keessanii dargaggoota akka keessanii bira sagalichaan akka qaqqabuu dandeessanii isa jedhudha. Egaa dinqaanii isa kana editii yeroo godhu PowerPointii anasitti irraa ilaalaa dubbachaa jiru akkuma kutaa keessatti goonutti isinitti agarsiisaa jechuudha. Mata dureen keenya narraa renewing of the mind jedha yookiin afaan Oromootiin maal jedhee hiikaa yaada garaa ofii haareffachuu jedha. Oromoon akka yaadutti namni garaa isaatiin yaada. Namoonni sabni biraa immoo maal jedhu namni sammuudhaan yaada. The mind sammuudhaan yaada. Oromoon garuu garaa jedha. Kanaaf warri hiikan yaada garaa ofii haareffachuu jedhaniiru. Afaan Ingiliziitiin immoo it's renewing of the mind. Jechi kun eessaa dhufe yoo jettanii jecha Phaawulos itti fayyadamuudha. Yaada garaa ofii haareffachuu yookiin yaada ofii haareffachuus jechuu hin dandeenya. Yaada sammuu ofii haareffachuus jechuu hin dandeenya. Dubbichi waa'ee sammuu baay'ee barachaa turreerra sin wajjin hin yaadattu yoo taatanii fi Filiphisiiyuus 4:8 akka qayyabachuu iyyuu gooneerra mitiiree waan gaarii ta'e yaada. Waan ulfina qabeessa ta'e yaada, waan qulqulluu ta'e yaada, waan qajeelaa ta'e yaada jedheeti wantooti 8 Phaawulos kaa'a. Yaadnoo ofii isaatiin dhufa attam gooneeti kan nuyi yaada keenya to'achuu dandeenyu isa jedhus dubbanneerra. Kanaaf Phaawulos kun waa'ee yaadaa baay'ee dubbata. Isa kan amma isa Filiphisiiyuus 4:8 booddee dubbanna amma dubbannu ammaa fi yaada garaa ofii haareffachuu or what do we mean by the renewing of the mind? Isa jedhu isa kana walitti dubbannaa jechuudha. So when we talk about this as new akkamitti haaraa maal yaada garaa keenya nuuf haaressuu danda'a. Isa jedhu ammas waan Phaawulos jedhu tokkoni siniif dubbisuu barbaada. Inni kun lammaffaa Qorontos 5:17 macaafa qulqulluu keenya qabna miti hundumti keenya iyyuu macaafa qulqulluu keenya isa bareedaa isa adii kana qabna kanaaf isa qabattanii teessaniittu jedhee yaada kan biraa immoo waan irratti barreeffattan inni kuni waanuma baramaadha wanta ta'eef jalqaba irratti isinitti himne akkuma kutaa keenya keessatti goonutti itti fayyadamna. Maaltu nu haaressa yaada keenya attamitti haareffachuu dandeenya akka macaafa qulqulluu keessaan isiniif dubbisa. Maal jedha Phaawulos 2 Corinthians 5:17 if anyone is in Christ she or he is a new creation. The old has passed away, behold the new is here jedha. Eenyu Kiristoositti yoo jiraate inni yookiin isheen
nama haaraadha. Maaltu nama haaraa godha nama godha maaltu haara'umsa nama keessatti uuma Kiristoositti jiraachuu jechuudha. Egaa namoonni baay'een anu eegan Kiristoosiin fudhadhe waggaa 20dha wanti haaraan garuu jireenya koo keessa hin jiru jechuu danda'u. Garuu yoo macaafa kanaa isa barreeffame kanaa yoo sirriitti qayyabannee hubannee ittiin jiraanne yoo dubbicha jireenya keenya wajjin wal simsiisnee isa kana shaakaluu dandeenya jechuudha. Namoonni waan haaraa shaakalaa hin jirre yoo jiraannee fi maaliifidha yoo jedhame dubbii Waaqayyoo jireenya keenya wajjin wal simsiisuu hin dandeenye. Yaaqoob maal jedhaa boqonnaa tokko irratti inni kuni asirraan qabu yaaduma koo keessaan isinitti dubbadhaa. Macaafa qulqulluu maal wajjin wal fakkeessaa isa kana baay'ee barattaniittu macaafa qulqulluu Daawitii wajjin wal fakkeessa. Isa mirror jedhamu Daawitii wajjin wal fakkeessa maal jedhaa namni yeroo Daawitii keessatti of argu maal godhaa of ilaala. Yoo huqqateera ta'e of ilaala, yoo furdateera ta'e of ilaala, yoo waa fuula isaarra huubii jira ta'e of ilaala, yoo fuula dhiqateera ta'e of ilaala, yoo sirriitti hin dhiqanne ta'e of ilaala. Kana macaafni kun maal godha dubbiin sagalee Waaqayyoo ittiin ilaallee of sirreessina yoo ta'ee fi akka Daawitiiti jechuudha. Garuu dhiyeenya kana ijoollee biraa barsiisaan ture kun nuyi dubbanne amma biyya faranjii wayyaa bitachuu yeroo adeemtanii Daawitiin akka durii ta'uu dhiiseera. Maal godhaa hojjaa keessan dheeressee qaama keessan qallisaa jechuudha. Yeroo sana achi keessatti of ilaaltanii of jaallattu wayyicha bitattanii galtu jechuudha. Kana jechuun garuu dheerattanii qallattan jechuu miti ga'a jechuun akka isaan madaalanii ilaalanitti value isaan culture isaanii keessatti qaban qallachuun bareedaadha dheerachuun bareedaadha jedhanii yaadu waan ta'aniifiti waan akkasii hojjechuu jechuudha. Garuu Daawitiis akkasii isa waan hin jirre namatti agarsiisu etuu hin ta'in Daawitiiumas akka durii yoo funyaan dheeraa ta'e dheeraa godhee sana namatti agarsiisu yoo humni namarra jiraate huba godhee namatti agarsiisu sagalee Waaqayyoo akkasiidha jedha Yaaqoob. Kanaaf sagalee kanaan yoo of ilaalla ta'e ittiin jiraanna ta'e nuyi maalidha uumama haaraadha jechuudha. Sagalichatu haaraa nu godha. Hafuura Waaqayyoo isa jiraataa isa dhufee nu keessa bulutu nu haaressaa jechuudha. Amma waan tokko akka hojjennuun barbaada sila isinitti meeraa macaafa qulqulluu keessan qabadhaa jedheera kan biraa immoo yoon qabanne taatanii viidiyoo keessan dhaamsitanii deemtanii fidduu nootbuukii keessanii fi qalamattiin barreessattan qabattu amma aktivitii tokko daqiiqaa 3 kan ta'uuf akkasin hojjettanii barbaada. Maaliif akkun yeroo hundumaa isinitti dubbadhu sadarkaa barumsaa sadarkaa beekumsaa duwwaatti akkasin hubattan hin barbaadu. Jireenya keessan wajjin sagalicha wal simsiisaa akkasin deemtan hin barbaada. Amma waan isinii isa qabattan irratti barreessitan qaboo keessan irratti kan isin barreessitan maalidha? Areas of your life where you want to see newness, where you want to see, where you want to experience newness. Sagaleen inni amma isiniin jechaa ture macaafa mul'ataa 21:5 irra jira akkas jedha. Inni teessoorra taa'emmoo kunoo ani waan hundumaa haaraa nan godha jedhe. Itti dabalees dubbiin kun amanamaadha dhugaa waan ta'eefi kana barreessi jedhe. The one seated on the throne said, "Behold, I'm making all things new." Amen. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Only the one seated on the throne can make things new. And the one seated on the throne is Jesus, the Son of God. So when we're looking for newness, we have to look for Him. We have to look for Jesus Christ. Then we can experience true newness. Dhugumaan haara'umsa barbaanna yoo ta'ee fi gara Kiristoos ilaaluun nurra jira malee haara'umsa barbaanna yoo ta'e hin joorra biyya lafaa kanarratti. Namoota baay'eetu joore. Namoota baay'eetu hin gegeeddara. Dhaloonni keessan immoo akkamidha? Waan nufa. Waan tokko nufa. Maaliif? Dhaloota liphiphiiti. Dhaloota liphii beektu dhaloota liphiphiiti. Maaliif? Amma fiilmiis yoo ilaaltan dur waanuma tokko ilaalaa amma deemna amma garuu fiilmiin attam lip.
Phaawulos inni nuyi boqonnaa 9 tokko irratti ilaalle namicha isaa ajjeesuun balleessuun itti tolu dha jennee dubbanneerra. Phaawulos isa haaraa immoo iddoo baay'eetti xalayoota isaa keessaa yaadattu mitiire xalayoota baay'ee qaba jenneeti xalayaa isa caalaa kan qabu hin jiru. Kakuu haaraa keessa yeroo laallu akkuma isin beektanii barattanii xalayoota baay'ee qaba. Xalayaa isaa keessatti jireenyi isaa calaqqisiifamaa jechuudha. Phaawulos hafuura hamaadhaan dhiibamee jenne mitiire attamitti beekna hafuura hamaadhaan dhiibamuusaa maal barbaada Phaawulos? Hafuurri hamaan namaan hojjechuu kan nuyi beennu hojii namaarraati jechuudha. Hojiin Phaawulos maalidha? Ari'achuu, hidhuu, ajjeesuu, ajjeesisuudha. Kanaaf kan isa geggeessaa ture tokkotu ture jechuudha. Hafuurri suni Yesuus Kiristoos maal jedhee inni hatuudhaaf, ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf hin dhufaa jedhe. An garuu jireenya irraa hafaa isinii kennuuf dhufeeraa jedhe Yesuus Kiristoos. Phaawulos yeroo sanatti etuun jijjiiramiin dura addunyaa ishee jijjiiramtu kanaaf ordofaa yeroo turetti amalli isaa maalidha? Amala ajjeesuu, amala balleessuuti jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu akka kutaa keessatti yeroo hundumaa dubbifnu hafuuratti hin geggeeffamuu qaba. Namoonni tokko tokko hafuurri kamiyyuu na geggeessaa hin jiru jedhu kun sobadha. Namni yookiin hafuura qulqulluudhaan geggeeffama yookiin hafuura hamaadhaan geggeeffama. Qaamni sadaffaan hin jiru. Hafuurri sanyiin sadaffaan hin jiru. Hafuurri madda lama qaba kanarraa dhufaa jechuudha. Hafuura sanaan geggeeffama. Hafuurri kun maalidha? Hafuura isa duriiti. Hafuura isa durii. Dur jechuun etuu Kiristoosiin hin jijjiiramiin dura isa jiru jechuudha. Jireenya dulloomaa keessa warra jiraatanii jechuudha. Egaa Phaawulos inni hin jijjiiramne suni ajjeechaaf balleessaa tumuu dhiiga dhangalaasuu yaada yoo ta'e Phaawulos inni haaraan immoo maal jedha? Phaawulos inni haaraan immoo maal jedha? An akkuma dhugaatii aarsaa ta'utti jireenyi koo dhangalaafamaa jira jedha. Yoonan itti biyya lafaa kana dhiisee gara gooftaatti sassaabamus dhufeeraa jedha. Ximooteos 2 afur ja'arra jira jechuudha. Namichi ajjeesaa ture har'a maal gochuu barbaada? Lubbuu isaa dabarsee laachuu barbaada. Maaliif? Wangeelaaf. Mitiire hojii ergamoonni akkamitti jiraatanii akkamitti darban isa jedhamu laalleerra. Ergamoonni harki caalaan guutummaattuu jechuu dandeenya hin aarfaman. Ergamaan Phaawulos hin aarfame, ergamaan Phexros hin aarfame, ergamaan Indiriyaas hin aarfame. Baay'een isaanii seenaa waldaa kiristaanaa akka nu argisiisutti hin aarfaman. Aarfamuu jechuun hin ajjeefaman waa'ee wangeelaatiif jechuudha. Phaawulos egaa maalidha kan inni dubbatu? Biyya lafaa isa darbu kana duuka hin bu'ina garuu be transformed with the renewal of your mind jedha. Kanaaf inni durii suni ajjeechaatti nama geessa, jibbatti nama geessa, waan adda addaatti nama geessa. Inni haaraan kun garuu jireenyatti nama geessa waanta ta'eef jedheeti warra Roomaa kana gorsa kiristaanota jiranii jechuudha. Waan lamaan kana mi'aa ilaallu bal'isnee Phaawulos baay'ee bal'isee dubbata waanta ta'eef bal'isnee akka ilaalluun barbaada. Isa booda ishee kana xinnoo isinitti meetaniin assaayimentii isinii ilaadhaa isa hojjettu isa booda har'aaf hin dhaabnaa jechuudha. Wannoo akkasin qopheeffatan teebilii akkasin qopheeffatan barbaada. The conforming mind yookiin maalittiin jennu yaada isa duriittiin jennaan. And the transformed mind. Yaada isa diddiirama yookiin jijjiiramaattiin jennaan. Isa kana bal'inaan kan inni dubbatu ergaa warra Galaatiyaatti barreesse keessattidha. 5:19 irratti yeroo ilaallu waa'ee jireenya isa dulloomaa, jireenya isa foonii jedhee dubbata. Achuma immoo warra Galaatiyaatti 5:22 irraa kaasnee yeroo ilaallu immoo namni inni haaraan, namni inni Kiristoositti haara'ee maal fakkaataa isa jedhu dubbata jechuudha. Tarii har'aa seenaa baay'ees isinitti waan jiru fakkeenya isinii laachaa jiru maaliif bu'uuran isin qabsiisuu barbaada. Bu'uuricha eega qabattanii booda fakkeenya baay'een isinitti stoorii isinitti tolu baay'ees isiniif hin kenna. Jalqaba isa kan akkasiin qabattaniin barbaada jechuudha. Galaatiyaa 5:19 baafadhaatii dubbisuu dandeenya.
Anamma booda PowerPoint irratti dinqaan yeroo edit godhu in argitu akkasa table irran kaa'e isiniif kaa'e jechuudha akkasin ilaaluu dandeessaniif the conforming mind conform jechuun maalidha jenne it's to follow it's to copy jechuun sammuun addunyaa copy godhu kun sammuun addunyaa akkeessu kuni maal godha yoo jenne sexually moral maal jenne isa kana halalummaa yookiin xuraa'ummaa impurity xuraa'ummaa kanadha debauchery idolatry jedha wal nyaachuu waaqa tolfamaa waaqeffachuu witchcraft toshaa jechuudha witchcraft jechuun sammuu sakamtu waa'ee toshaa yaada humna xibaaraatiin humna seexanaatiin jireenya namaa balleessuu ammeenya gochuu sakamtu yaada jechuudha yeroo addunyaa isa darbu kana duukaa buunu yeroo addunyaa kana jaallannu jireenya Kiristoosittiin haarofne yeroo duukaa buunu maal taana jibbatu nu qabataa jechuudha wal nyaanna wal lolla waliin morkina jechuudha hinaaffaatu nu keessa jira jechuudha aariitu nuun xabataa jechuudha machiitu jira jechuudha orgies jedha orgii jechuun kun albaadhummaa jedhee hiika afaan Oromoo garuu albaadhummaa maaliiti albaadhummaa ejjaati akkatti yeroo biraa kutaa keessatti dubbanna isa kana amma baay'ee keessa lixuuf carraan qabu booda garuu irratti dubbanna tokko tokkoon hamachuudha arrabsoodha sobuudha fakkeenyaaf biyya lafaa kana fakkaachuun duukaa bu'uun maalidha jettanii yoo gaafattanii sirba faa dhaggeeffachuu sirba dhaggeeffachuu cubbuu mitiin gaaffii nama baay'eedha anaafis garuu barreerra wanta ta'eef beenna wanta Kiristoosiin hin faarfanne wanta uumame kan faarfatu hundumtuu sirbadhanni kun immoo cubbuudha kanaaf isa kana dhaggeeffachuun nama xureessa addunyaa kan keessatti nama hambisa isa durii isa badu keessatti nama hambisa jechuudha fiilmii gadhee faa ilaaluun darbee immoo fiilmii gadhee pornograafii waan baay'ee dubbanneerra mitiire namni inni durii sun namni inni Kiristoositti hin jijjiiramne biyya lafaa jaallatu suni wantootii kana godhaa jedhee Phaawulos nutti hima yaanni inni jijjiirame garuu yaanni inni haaraan maal hojjeta inni Kiristoositti uumama haaraa ta'e maal hojjeta jennee yoo laalle jaalaladha gammachuudha nagaadha obsadha gaarummaadha amanamummaadha gara laafinadha of to'achuu isa kana warra kana jedhee Phaawulos Galaatiyaa 5:22 irratti dubbataa jechuun maal akkasin gootan hin barbaada ammasini muuxannoo jireenya keessan keessatti ammasini ijoollee xixinnoo yoo taatan iyyuu waan shaakaltan qabdu kaleessa galgala faaruuf kooluu wajjin dubbachaan ture amma isaan haara'anii nama haaraa ta'aniiru garuu jireenya isaanii durii keessatti maal akka hojjetanii tarreessanii natti turani inni kun baay'ee gaariidha inni kun fayyina fida inni kuni jireenya kaleessaa jireenya isa dulloomaarraa cituu fida kanaaf maal akkasin gootan hin barbaada my conforming mind kan jedhu boksii tokko akkasin uumtan hin barbaada and then another column maal jettu my transformed mind sammuu koo isa jijjiiramne sammuu koo isa jijjiirama jettanii akkasini maayini akka teebilii wayii akkasin qopheessitan hin barbaada jechuun isa kana qopheessitanii akka irratti hojjettan hin barbaada barumsichitti fufaa yeroo dhufummoo akka addaatti isiniif qopheessa ammaaf garuu asirratti yoo dhaabne gaariidha maal akkasin hime waan amma qaboo qabattan hundumaa akkasin teessanii irra deebitanii warri as jirtanis warri biyya alaa keessa jirtanis akkasin hojjettan hin barbaada isa booda immoo jireenya keessan akka laaltan hin barbaada amalli koonni durii maalidha oo shanaffaa ja'affaa keessa yeroon ture ijoollee wajjin baay'ee wal lolan ture hameen jaalladhan ture yaadattu ijoolleen warri isin duraa immoo maal jedhu namni mucaan tokko maal naan jedhe guyyaatti fiilmii sadeetiin ilaalaa jedhe ganna yeroo mana teessanii jechuudha inni kun sammuu namaa maal godha laata isa kan akkasii yaaddanii isa kana irratti akkasin hojjettan hin barbaada waan itti jijjiiramuudhaaf aspire gootan immoo sammuu jijjiirama akkasii qabaachuun barbaada isa jedhus akkasin liistii godhattan hin barbaada waan lama jenneerra waan lamaan kana hojjettanii deebinee wal agarra gooftaa Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u isinin jaalladha isinis na jaallattu waaqayyo isin haa eebbisu kadhannaattiin jabaanna macaafa faarfannaa 91
akka yeroo hundumaa jennu hin irraanfatina memorize godhaa print godhaatii siree keessatti maxxanfadhaa bukkeetti maxxanfadhaa keenyan irratti abbaa fi haadha keessaniif dubbisaa obboloota keessaniif dubbisaa hiriyoota keessaniif dubbisaa jabaadhaa yeroon kun yerootti Waaqayyoo balbala wangeelaatti nu baneedha malee yeroo hamaa miti hamma dandeessanitti social media keessanii waanumatti fayyadamtaniin ijoollee gaddan ijoollee jireenyitti golgolaa'ee ijoollee waa'ee borii yaadda'antu jiru namni gurguddaanis jira namoota jajjabeessaa harka wal qabadhaa waliif bilbilaa wal qunnamaa sagalee waliif ergaa mootiin nagaa Yesuus Kiristoos inni isin jaallatu isin wajjinaa ta'u maatii keessan atiksuu isiniin atiksuu anaafis naa kadhadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti baay'ee